Islamummaa faaya ifaan dhaabne jalina qulqulluu dogoraan qabne faaya caaloo arganne badhaasa dandami laangine yobboola mi'aasa. Masha Allah, tabarakallah, Masha Allah, Mabruk, ألف مبروك مبروك. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك مبروك سنين جنة جرا حمزة حاجي، أستاذ حمزة حاجي كسب نفقاتي وقدون قرئي فما إيجا وردفتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابجمتوتا في جالة تمتوتا daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan jirra jirtu my family kiyya warroonni amantaa birallee ashama harka fuune ani haa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedhee kan haarawa dhuftanillee welcome ahlan wasahlan marhaban fiikum isiniin jedhe kan haarawa gara channel kanaa dhuftanii yoo channel keessan ture seenaa subscribe like share gochuuf viidiyoo hanga xumuraa daawwachuun maatii YouTube channel kanaa ta'a isiniin jedha. YouTube channel kun keessanii kan koo qofaa miti isiniin jedha faamilii kiyya hedduu naaf galatooma warri haga ammaa na faana turtanii na jajjabeessitan naaf galatooma laayikii godhuun komantii barreessuun itti hafuuf isiniin jedha akkuma duraanii kan haga ammaa na faana turtan kan haarawallee ani haa dhufu isiniin jedhee jira irra deebiin dachaa dachaanii. Egaa viidiyoon kiyya kan asirratti argitanii akkuma argitan kana Ustaaz Hamzaa Haajii haadha manaa isaa isaan bira dhuftee jirti ganaa sargiin godhamaa jedhaa jiranii inshaallah rabbiin ittiin isaan haa ga'u horaa bulaa isaaniin jenna baga wal biratti deebitanii baga wal bira dhuftanii maashaallah tabaarakallah hedduu tokko namatti tolaa hedduu tokko nama gammachiisaa maashaallah mabruuk mabruuk wajjiniin dulloma hanga isa dhumaa wajjiniin arrii filadhaa wajjiniin turaa jennaa maashaallah tabaarakallah waan hedduu nama gammachiisu tokkos mannaan uummata Dubaay haala bareedan haadha manaa Ustaaz Hamzaa Haajiiti haala bareedan simatanii jechuudha. Hedduu tokko nama tolaa nama gammachiisaa inshaallah sargi isaanillee nama argee baarakallah aleekumaa wajama beeynakumaa mabruuk bilkhair nama jedhu rabbiin nu haa taasisu. Amma kuni haadha manaa isaanii gara Dubaayitti imalte na fakkaata. Imaaraat irraa moo biyyarraa garuu hin beeku I don't know kan addaan hin baafanne. Akkasii ganaa ammallee of durallee sargii godhachuu jedhanii maashaallah tabarakallah mabruuk isaanirraa jennee jirra rabbiin ammallee ittiin isin haa ga'u sargii keessanillee sargii bareeda sargii ajaa'iba ganaa godhachuu jedhanii inshaallah rabbiin achiin haa ga'u. Ni jennaa gaaf sargii keessanillee ilil mabruuk jennaa. Gammachuun mu'mina kamiituu gammachuun muslima kamiituu gammachuun ulamaa'ii kamiituu gammachuu kenna gammachuun shabaaba gammachuun dargaggeessaa gammachuun gaa'ila nama kamiituu gammachuu kooti jechuudha. Rabbiin nama maraa ittiin haa ga'u kan itti ga'e immoo wajjin haa tursiisu umurii wajjin haa dheeressu haja murad isaanii rabbiin haa guutu bultiin isaanii bultii akkasii daga dhaabbattee tana hanga isa xumuraa wajjin jiraatanii jechuu rabbi haa taasisu. Rabbiin keerii haa godhu rabbiin hunda isaatu haa gammachiisu kan humna fuudhuun dhabe rabbiin muraada guutee fi haa fuudhu fuudha warri qabdanii jiruun duniyaa tuni rabbiin akkanaan akka jiraannuuf nun uumne jechuudha. Jiruu duniyaallee rabbuma guutaa namni hiyyummaa fuudha dhiise hin jiru. Akkasii qabeenuma bichaallee hin fuudhanii duniyaan barri hiyyummallee yoo fuudhan ni dhufti jechuudha. Waan namni ittiin jiraatu rabbumatu beeka malee ilmi namaa yaadni isaa fagoodha wanni ilmi namaa murteessu immoo fagoodha. Wanti rabbiin namaa qoodu immoo rahmanni rabbii bal'aadha jechuudha. Fayyaa eega namaa kenne qabeenya caalu fayyaadha. Fayyaa dhabanii osoo qabeenya qabaatanii qabeenyi sun fayyaa malee hin tolu jechuudha.
qabeenyillee fayyaa wajji tola. Qabeenyallee caalu fayyaadha. Fayyaa yoo qabaatte ati bakka feete deemtee dalagattaa, bakka feete deemtee jiraattaa jechuudha. Fayyaa yoo hin qabaatin qabeenyi bira jiraate qabeenya sanuu sochoosuu hin dandeettu jechuudha fayyaa hin qabaatin. Akkasii rabbiin fayyaaf nagaa nuun dhabinii umrii dheertuu fayyaa bareedduu rabbiin nu haa kennu. Nama kamii rabbi yaada muraada haa guutu. Ka humna fuudhuu hin dhabe rabbitti haa fuudhu. Ka fuudhe immoo rabbii wajjin umrii haa dheeressuu wajjin haa tursiisu isiniin jedha. Viidiyoo keessatti gorsi hin dhabamu. Gorsi immoo nama fayyaddi. Hin tuffatinaa inshaallah rabbiin ittiin isin haa ga'u. Shabaabban keenya fuudhuun ni bareeddi. Fuudhan keessa duniyaallee nu dhufti, barakallee nu dhufti, ilmoolleen tama gizeen horanii, ilmaan ofillee nama wajjin guddatanii, nama wajjin dulloomanii. Umrii namarraa kuttee ganaa yeroo silaa ilmaan ofii guddifatanii, ilmaan ofii argatanitti ganaa fuudhuuf deemanii miti. Fuudha rabbuma guutaa namni humna dhabe fuudhuun dhabe jedhee akkana taa'ee jiraachuun umrii ofirraa kutuu taati. Rabbiin haja muraati isinii haa guutu. Riskii dhuma hin qabne isinitti haa kennu, isinitti haa bal'isu. Namni martuu yoo fuudhu akkana das nama jedha. Maashaallah tabarakallah. Isinittillee haa tolu. Isinillee rabbi haa ga'u warra fuudhinillee kan heerumnillee. Rabbiin abbaa manaa gaarii isin haa badhaasu isiniin jedha faamilii kiyya. Rahmanni rabbii bal'aadha. Inshaallah rabbiin humnaa fi fayyaa nagaa kana qofa nuun dhabinii. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin nama mara ittiin haa ga'u gammachuu fuudhaa. Gammachuu isa lammataati. Gammachuun takka tan gaafa dhalataniiti. Gammachuun lama tan gaafa sargii jedha ofiiti jechuudha. Gammachuu tana osoo hin dhandhamne namni martuu umrii dheeraa haa jiraatu. Gammachuu tana rabbiin ittiin haa ga'u. Gammachuu isa lammaffaati jechuudha. Kanaafi gaa'illi Ustaaz Hamzaa Haajii kana fakkaata. Hedduu tokko namatti tola. Maashaallah tabarakallah. Simannaan haadha manaa isaa simatee hedduu tokko nama gammachiisa. Hedduu tokko namatti tola. Maashaallah mabruuk irra deebisaa. Baarakallah. Alaykum wa jamaa beeynakum isiniin jenne mabruuk. Sargii keessanillee warra itti ga'ee gammaduu rabbiin isin haa taasisu. Ittiin isin haa ga'u. Maashaallah tabarakallah. Uummanni Dubaayii haala bareedin haala namatti toluun simatanii jechuudha. Baay'ee tokko waan namatti tolu, baay'ee tokko waan nama gammachiisudha jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Walirraa bareedanii waaw koongiraa mabruuk maashaallah. Isinirra jedhee jira wallaahi hedduu tokko namatti toltanii hedduu tokko bareedanii maashaallah tabarakallah. Rabbiin holiin umrii isin haa tursiisu, holiif isin haa dhiisu. Horaa bulaa deebanaa isin jennee jirra. Maashaallah tabarakallah. Faamilii kiyya Ustaaz Hamzaa Haajii kana namni hin beekne hin jiru. Viidiyoo isaa kanarratti gaafa viidiyoo isaa tokko argitanii jirtanii gaafa Naasir Aanolee jaartii isaa roomaansii asiir yookaan cimmaqii yeroo isaan wajjin dhugan cinaa taa'ee gamaa gamana ilaala. Viidiyoo isaa ka gaafsan kolfiisan yaadadhe jechuudha. Haadha manaa isaa tana argina. Viidiyoo san keessatti gamana isaan ta'anii cimmaqii dhuganii Naasir Aanoleetti fi hawwiin jechuudha. Inni immoo achi garas taa'ee gamana mil'ata ol ka'a gamana gaafsan kolfan ajjeesa jechuudha viidiyoon suni. Maaliifi ani adda ta'e anillee osoo jaartiin tiyya na bira jiraatte akkana taa'ee jaarsi tiyya wajji roomaansii taa'ee jaartii tiyya wajji asiira dhugame kan jedhu ilaallata jechuudha viidiyoo san keessatti. Amma haadha manaa isaanii kana yeroo bira dhuftu jechuudha. Viidiyoo san yaadadhe jechuudha. Maaliifi gaafsan viidiyoon sun wanni inni ilaalchisu inni haa qalla dullee haa dhiisullee ani illee osoo jaartiin tiyya na bira jiraatte osoo haati manaa tiyya na bira jiraatte akkanumaami. Silaa wayii adda taa'a kan jedhu takka itti dhaga'amaa jiru sanatti. Kanaafuu baga gammaddee baga gaafsan viidiyoo gaafa san ilaaltee hawwitu san jalaa baatee har'aatillee haadha manaa ta'e wajjin asiira dhugi roomaansii gaafsan hawwii fi Naasir Aanolee si'afoo ta'anii roomaansii asiira dhuga. Kanaafuu Ustaaz Hamzaa baga gammaddee sillee haati manaa tantisii dhuftee jirti. Addaan dabbaramtu ustaazni kun kan qoosaa fi kan qalbii jaalatu jechuudha. Yeroo hedduu miidiyaa kanarratti qoosaan isaatii fi qalbiin isaa kolfaan nama ajjeesa jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Baga rabbiin haadha manaa keessanii fi isin rabbii wal bira isin fide maashaallah. Waliin umrii isin haa dheeressu wajjiniin tura isiniin jennee jira. Gammachuu gaa'ela keessanillee rabbiin nagaan ittiin isin haa ga'u.
Maashaallah tabarakallah hedduu tokko namatti toltanii hedduu tokko simannaan kabajaan haala isiin itti dhuftee itti simatanii gammachuun hedduu tokko namatti tola. Saraa warri Dubaayii maashaallah simannaa namoota sirriitti simatanii maashaallah wala dhiiraa wala dubartoota maashaallah haala gaariin simatanii jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Simannaan keessan jaalalli keessan hedduu tokko namatti tola. Akkanuma itti fufaa gammachuu gammachuu haa taatu. Gaa'ilallee rabbiin ittiin haa ga'u jennee jirra. Maashaallah jaalalummaa keessan simannaa keessan wal jaalachuu wal simachuu wal kabajuu hedduu tokko namatti tola. Simannaan keessanii fi gammachuun keessan wal jaalachuun keessan ammallee akkanumatti isin wajji haa turuu. Ka dhufe hundaa simachuu keessumaa hundaa kabajuu jaallachuu maashaallah tabarakallah hedduu tokko namatti toltanii hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha. Simannaan isin haala nama keenya yeroo dhufu keessummaa ittiin simattan kabajaan jechuu hundi isaatu dhiirillee shamarranillee hundi isaatu haala bareedaa haala nama gammachiisuun simattanii simannaan keessan waaw 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 hedduu tokko nama hawwisiisaa hedduu tokko das nama jedha jechuudha. Dubaayin deemi deemi nama godha. Haala gaariin simattanii nama gammachiistanii jechuudha. Namoota dhufe gammachuudha wal simachuun wal nama hedduu ta'anii nama dhufe tokko simatanii gammachiisuun namni yeroo cinnaa namaatti argamee nama gammachiisu hedduu tokko nama gammachiisaa hedduu tokko namatti tola. Maashaallah tabarakallah rabbiin waliif haa dhiisu. Jennee jirra inshaallah rabbiin gammachuu isaanii waa mara haja muraata isinii haa guutuu. Mabruuk isiniin jennee jirra baga gammaddanii aroostoonni lamaan isiniin jenne amma aruusa fakkaattanii isiniin jennee jirra. Aruusni guddaan ganaadha jedhanii jiranii. Maashaallah tabarakallah kan amma simannaa kanarratti aruusa fakkaattan gaafsan aruusa nuural ayni nama fakkaatu rabbi isin haa godhu amma nuural ayni aruusa fakkaattanii maashaallah tabarakallah isinirraa jedhee jira. Iddoo tokko nama gammachiisaa hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata waa'ee simannaa haadha manaa Ustaaz Hamzaa Hajii haala gaarii simatanii jiranii haadha manaa Ustaaz Hamzaa Hajii haala kanaan bira dhuftee jirti hedduu tokko namatti tola. Viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata waan na dhageeffattaniif hedduu tokko naaf galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadha. Viidiyoon kee yoo isinitti tole immoo laayikii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo baay'ee isiniin jedhee jira.